Hariiroo mootummaa fi amantii yookiin seekulaariizim jettu takka Jawaar guyyaa har'aa nuuf barreessee jira. Anis sagaleen qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Hanga dhuma sagantaa kootiitti akka na hordoftan kabajaan isin affeera. Jidduu kana hariiroo mootummaa fi amantii jidduu jiru irratti falmiin godhamaa jira. Anis gama kootiin dhimmicha irratti waada darbachaa ture. Dhimma kanarratti bal'inaan barreessuuf yommuun yaadu barruu bara 2013 konfiraansii walda qabsaa'ota Oromoo irratti dhiyeesse tokko kuusaa kiyya keessaa argadhe. Barruu sana haala amma irra geenyee wal simsiisuudhaan isiniif dhiyeessuuf carraaqeera. Barruu tana keessatti hariiroon mootummaa fi amantii jidduu jiru maal tahuu qabdi, amantii fi siyaasni adda bahuu qaba yoo jennu maal jechuudha, maaliif adda bahuu, hammam adda fagaachuu qabu, jechi seekulaariizim jedhu kan yeroo hedduu irra deddeebine dubbannuu fi dhageenyu hiikni isaa maali, dhumarratti hariiroon qabsoo Oromoo fi amantii maal ture, gara fuulduraa hoo maal tahuu qaba, dhimmoota jedhan irratti yaada koo akka asii gadii kanatti isiniif dhiyeesseera. Amantii fi siyaasni maaliif adda bahuun isaan barbaachise? Siyaasa ammayyaa keessatti yaadni olaantummaa argate heerota mootummaa biyyoota hedduu keessatti barraa'ee argamu mootummaa fi amantiin adda kan jedhudha. Heera mootummaa Itoophiyaa keewwata 11 akkasumas kan naannoo Oromiyaa keewwata wal fakkaataa keessatti kaayamee jira. Maaliif mootummaa fi amantiin wal maku jechuun maal kan jedhurraa haa kaanu? Mootummaa fi amantiin bifa lamaan wal makuu danda'u. Karaan tokko suduudumaan hooggansi amantii fi kan mootummaas tokko yeroo tahuudha. Karaa biraatiin ammoo yeroo heeraa fi seerri mootummaa ittiin bulu amantii keessaa madduudha. Kana jechuun heerri mootummaa maddi isaa Qura'aana, Baayibilii, Tiyoorii fi kan kana fakkaatan irraa yoo maddu jechuudha. Kanarraa kan ka'e jaarraa 20ffaa dura dhaabbannii fi hooggansi mootummaa fi amantiin bakka hedduutti wal keessa ture. Yoo hooggansi mootummaa fi amantii adda ta'us hooggansi mootummaa sun fudhatama yookiin leejitimasii argachuuf eebba yookiin indoomanantii hooggansa amantii barbaada ture. Bakka gara garaatti ammoo hoogganaan amantii tokko kallattiin mootiidhaan muudama yookaan ammoo hayyama eebba mootichaa barbaada. Hooggansi seeraa fi hojmaatni amantiif mootummaa wal makuu kun dhawaataan rakkoo fide. Rakkooleen kunis mootummaan amantii keessa harka galchuun walabummaa amantiif dhaabbilee isaanii yoo sarbu, mootummaan seeraa fi hooggansa amantii irratti hirkachuunis loogummaa akka uumu godhe. Fakkeenyaaf mootiin aangoorra bahuuf hayyama abbootii amantii barbaachisu turuufis isa barbaachisa. Kana jechuun walaba ta'ee murteessuu hin danda'u. Akkasumas hooggansi amantii mootummaa muudamu yookaan ammoo to'atamu dhugaa amantiin sun barsiisu jallisuun akka mootichaa ta'utti dhiheessuuf dirqama. Hooggansi amantii fi mootummaa wal utubuun kun dhaabbilee mootummaa fi amantii keessatti itti gaafatamummaa akka dhabamuuf, malaammaltummaan yookaan korraapshiin akka babal'atuufis karaa saaqa. Heerri mootummaa seerota amantii keessaa maddaniin jijjiiramuu ulfaataadha. Heerri mootummaa jireenya lafaaf qophaaya. Kana jechuun akkaatuma haalli siyaasaa, dinagdee fi hawaasummaa yeroo waliin jijjiiramuun
fooyya'aa deema. Heerri waaqaa dhugaa bara baraa yookaan absolute and integral truth waan taheef seerri mootummaa achi maddu fooyyessuun nama dhiba. Bakka amantiileen lamaa fi sanaa ol jiranitti mootummaa fi amantiin walitti makamuun loogii uumamee cunqursaan amantii tokko yookaan ammoo wal dorgommiin isaa jidduutti uumamuun walitti bu'iinsi akka dhalatu godha. Qabxiilee armaa olitti tarreesse kun oduu yookaan tiyoorii miti, waanuma qabatamaan Awurooppaa keessatti jaarraa 20 dura tahaa turedha. Sababa amantii fi mootummaan walitti maxxanuutiin walitti bu'iinsi roga hedduu uumamee dhiignis dhangala'ee ture. Lammiileen Awurooppaa baqatanii Atilaantik ceehuun boodarra Ameerikaan har'aa akka uumamtuufis sababa ture. Rakkooleen warraaqsa Faransaay bara 1789 dhalachuu kaases ture. Kanarraa ka'uudhaan yaanni amantii fi mootummaan adda bahuu qaban jedhu bal'inaan fudhatama argachuu eegale. Sirna mootummaa fi amantii walitti makuu yookaan zaa'ookaras dhabama. Yaanni sekularizim mootummaa fi amantiin adda jedhu bu'uura heerota mootummaa ta'ee dhufe. Sekularizimii fi rakkoo isaan wal qabatee kana dura mudate. Yaanni sekularizim jedhu yeroo maddu bu'uuraalee armaan gadii qabateeti. Amantiin yookaan dhaabbanni fi hordoftoonni mootummaa irraa walaba jechuunis caaseffama hojii barsiisummaa fi hooggansa amantii keessaa hooggansi mootummaa hin seenu. Lammiileen amantii fedhan hordofuu dhiisuu danda'u. Mootummaan mirga kana eegsisuuf malee doorsisuu hin danda'u. Mootummaan heeraa fi hooggansa dhiibbaa amantii irraa walaba jechuun dhaabbannii fi hooggansi amantii hooggansa mootummaa hin muudu hin buusu. Maddi heeraa fi seerota mootummaa waliigaltee lammiilee irratti madda malee heeraa fi seera amantii irraa miti. Hojiitti waggaa seenu garuu yaanni kun dhiifamuu eegale. Yaanni amantii fi mootummaan seeraa fi hojmaataan adda haa bayanii jedhu biyyoota hedduutti garuu amantii ukkaamsuu ce'e. Biyyoota mootummaa koominizim jaarratan keessatti mammaaksa amantiin ummata jaamsa yookaan religion is poison of the mass jedhu hordofuu mirga amantii ukkaamsuun amantii irratti olola jibbaa oofutti deeman. Abbootiin irree sunniin jibbaa amantii irratti qaban qofa osoo hin taane shoora hoogganoonnii fi barsiisonni amantii ummanni mirga ofiitiif akka dubbatuu fi gurmaa'u gochuu keessatti qaban hordofsiisuu ittiin duuluun biyyootuma diimokiraatawaa akka Faransaay keessatti namoonni dhuunfaa fi wal'oon amantii isaanii calaqqisiisuu akka hin dandeenye dhiibbaan godhame. Manneen barnootaa fi waajiroota mootummaa keessatti lammiileen mallattoolee amantii isaanii calaqqisiisan akka fannoo fi hijaabaa akka hin uffanne dhorkutti dhufe. Haala kanaan yaanni amantii fi mootummaa adda baasuu sekularizim mirga amantootaa fi walabummaa hooggansa mootummaa mirkaneessuuf dhaadheffame. Abbootii irree hundeessuun mirga amantii ukkaamsuuf meeshaa tahe biyyootuma diimokiraatawaa keessatti finxaaliyyii tirayin of sekularizim uume. Mirga amantii dhiibe. Sochiin amantii fi mootummaan
adda baafna jedhu inumaatu dhawaataan deeme. Amantiin maleessummaa yookaan antiizim sekularizim akka wal fakkaatan kan godhe ta'e. Mootummaan kooministii hedduun amantii fi mootummaan adda baafna jecha amantii maleessummaa ilaalchisee bu'uura yookaan ideoloojii mootummaa hamma guddatti deeman. Kun ammoo yaanni sekularizim bakka lamatti akka bahu godheen. Sekularizimii fo'aa yookiin spirit lectures sekularizim kan armaan olitti dhiyeessine amantiin kan dhuunfaa waan ta'eef barsiifanni aadaan eenyummaa fi mallattoon amantii gonkumaa mul'achuu hin qabu kan jedhudha. Yaanni kun biyyoota akka Faransaay keessatti ammas hojiirra kan jiru ta'us biyyoota hedduu yaada lammataa armaan gadii hordofutti seenaniiru. Sekularizimiin wal dandeessisaa yookiin accommodative sekularizim yaanni kun mootummaa fi amantiin adda bahuun sirrii tahus amantiin dhiibamuu fi ukkaanfamuu hin qabu jedha. Sekularizimii wal dandeessisaa yookiin accommodative sekularizim yaanni kun mootummaa fi amantiin walitti makamuun miidhaa akka qabu amanus yaanni amantiin mandhee dhuunfaa yookiin private domain qofatti ittifamuu qaba jedhu hin fudhatu. Yaanni kunis kan madde waan lama irraayi. Kan duraa abbootiin irree maqaa sekularizimii mirga amantoota cunqursuu isaaniiti. Inni lammataa ammoo ummanni addunyaa harki wayyamni waaqatti waan amanuuf amantii guutumatti jireenya hawaasaa yookiin public life keessaa balleessuun hin danda'amu hubannaan jedhu uumamuu isaati. Hayyoonni akka Joon Rawlsii fi Joorjiin Abrahaams faan kan yeroo dheeraaf sekularizimii fo'aa dhaadheessaa turan dhuma jireenya isaanii irratti yaada amantii dahoo dhuunfaa qofatti deebisuun akka hin danda'amneef jireenya hawaasaa yookiin public domain keessatti bakka kennuufiin dirqama akka tahe dubbatan. Hojiin mootummaa jireenya hawaasaatiif seeraa fi imaammata haala mijeessu waan taheef amantii guututti moggatti dhiibee takka ukkaamsee itti gaafatamummaa isaa bahuu hin danda'u jedhan. Kanarraa ka'uunis hojmaata amantii fi mootummaan takka yookaan theocracy fi kan amantii gidduutti moggatti dhiibu laayisiit jidduutti falli barbaadamuu akka qabu barreessan. Kunis amantii fi mootummaan walitti makamuu adeemsa fagaachuu osoo hin taane wal danda'uu accommodative secularism isaanii barbaachisa akka tahe addeessan. Hayyoonni akka Charles Taylor, Rever Bargev fi Jos Kosamboon akkaataa mootummaa fi amantiin wal danda'anii deemuu qaban irratti hedduu barreessan. Alfred Stamban bifa sekularizimiin mootummaa fi amantiin itti wal danda'an kan toleration jechuudhaan moggaase. Akkaataan yaada kanatti mootummaa fi amantiin wal danda'uudhaaf ulaagaaleen armaan gadii kan guutuu qabu. Tokkoffaa wal irraa fageenya seeraan daangeffame principle distance mootummaa fi amantii jidduu jiruunis hooggansa dhaabbilee fi barsiisaa jara lamaanii jidduu
wal irraa fageenya wal hubannaa irratti hundaa'e jiraachuu qaba. Kana jechuun walitti dhufeenya hooggantoota gama lamaanii akkasumas shoorri barsiifni amantii imaammataa fi seerota mootummaa irratti qabu ifatti mari'atamee kaayamuu qabaadha. Gara biraatiin mootummaanis yoo gaafatame malee hojmaata dhaabbata amantii keessa hin lixu. Hooggansi amantiis yoo barbaadame malee hojmaata mootummaa keessa hin lixu. Walitti dhufeenyi gama lachuutis dambii fi wal hubannaa dursee lafa kaayamuu taliigamuu qabaadha. Lammaffaa irratti fageenya walqixxaataa yookiin ikwaabalaansii mootummaan amantiilee hunda irraa fageenya walqixxaataa irratti argamuu qaba. Kana jechuun mootummaan gochaan, jechaan, mallattoon yookiin simboolii ikaalii amantii tokkotti dhiyaatee kan biraa irraa kan fagaatu ta'uu hin qabu. Uumamnis shakkii yookiin piriinsipeeshin akkasii akka hin uumamneef dhaabbilee fi hooggantoota amantii yeroo dhimma mootummaa irratti hirmaachisan hunda isaanii bifa wal qixa ta'een tahuu qaba. Kabaja hundaaf kennuu respect for all mootummaan amantii hundaaf kabaja wal qixaa qabaachuu qaba. Kana jechuunis mootummaan barsiisa mallattoo hooggansaa fi adeemsa isaa keessatti hordoftoota amantii hundaatiif beekamtii wal qixaa kennuu danda'uudha. Fakkeenyaaf hooggansa mootummaa barsiisni amantii biraa kan dhuunfaa isaatiin faallaa ta'us hanga hojii mootummaa irra jiru ejjennoo isaa ibsuu hin qabu. Miidiyaaleen mootummaa gabaasa barsiisa ta'e mallattoolee amantii tokkoo busheessanii kan biraa dhaadhessuu hin qaban jechuudha. Afuraffaa irratti wal dandahiinsa gama hundaa mutual accommodation, recognition and limitation hangas. Afuraffaa irratti wal dandahiinsa gama hundaan mutual accommodation yookaan recognition and legitimation hooggansaa dhaabbileen mootummaa fi amantii beekamtii walii kennuu qabu. Kana jechuun hooggansi mootummaa dhimma bulchiinsa biyyaa keessatti aangoo fi itti gaafatamummaa guutuu akka qabu hooggansi amantii beekamtii kennuu qaba. Gama biraanis dhimma amantii isaanii keessatti barsiisuu fi dhimma jireenyaa amantii to'annaa yookiin koontirool mootummaatiin ala tahuuf hooggansi amantii fi hordoftoonni walabummaan kan geggeeffatan tahuu hooggansi mootummaa beekamtii kennuu qaba. Kana gochuuf hooggansi gama lamaanii akka wal hin shakkine wal hin doorsifneef hojmaata irratti gufuu walitti hin taane fayyada. Waliif tumsa gaarii positive corporation hooggansi amantii fi mootummaa. Shanaffaa irratti waliif tumsa gaarii positive corporation hooggansi amantii fi mootummaa tajaajila hawaasaa irratti waliif tumsuu qaba. Fakkeenyi gaariin haala koronaa amma keessa jirruudha. Mootummaan balaa kana jala ummata baraaruuf seera baasa. Hooggansi amantii ammoo ummanni seera bahe san hordofee fayyaa ofii akka eeggatu gorsa. Bifa kanaan mootummaa fi amantiin waliif tumsanii ummata tajaajiluu danda'u jechuudha. Jahaffaa irratti hirmaannaa walqixxaataa qabaachuu yookaan equitable
participation, representation in political affairs and distribution of power privilege. Hordoftoonni amantiilee garaagaraa biyya tokko keessa jiran mootummaa keessatti hirmaannaa madaalawaa equitable ta'e qabaachuu qabu. Kunis bakka bu'ummaa bulchiinsa mootummaa, qoodama diinagdee, himata seenaa yookaan historical narrative, akkasumas ijaarsa eenyummaa biyyaalessaa national identity keessatti. Hordoftoonni amantii hundaatuu qooda madaalawaa isaaniin malu argachuu qabu. Amantiiwwan karaa faallaa taheen dhimma itti bahuun isaan akka malu beekuun. Torbaffaa irratti amantiiwwan karaa faallaa taheen dhimma itti bahuun isaanii akka malu beekuu. Maltii vokaalitii amantiileen hundinuu badiif tolaafis dhimma itti bahuun akka danda'amu beekuun barbaachisaadha. Jechuun barumsi amantii kamiituu akkuma namoonni irra jireessi waan gaariif jireenya isaanii masaquuf dhimma itti bahan, gariin ammoo akka hojii hamaaf isaaniif tolutti hiikuu akka danda'an amanuudha. Fakkeenyaaf amantiin hunduu ollaa keessan jaaladhaa, gargaaraa jedha. Namni hamaan garuu keewwata hunda keessaa jecha tokko luqqisee ollaa diinomsuuf itti fayyadamuu akka danda'u beekuudha. Kun ammoo amantiilee jiran jumlaan maqaa xureessuu irraa nu oolcha. Akkasumas amantiin hamaaf ooluu akka malu beekuun mootummaa fi dhaabbileen amantii finxaalessummaa wal ta'anii akka faccisan gargaara. Lammiileen biyya tokkoo mootummaaf jaarmiyaalee amantiitiifis miseensa wal'ooti. Common denominator akkuma barruu kana keessatti agarre mootummaa fi amantiin yoo akka malee walitti siqan, wal keessa seenanis, yoo wal dhiibanii wal irraa fagaatanis kan miidhamu lammiilee qaamni lachuu tajaajiluuf dhaabbataniidha. Hariiroon mootummaa fi amantii ilaamee principles torban armaan olii irratti yookaan geggeeffamu tahee walabummaa walii eeganii waliif tumsuun nageenyaa fi misooma biyyaaf akkasuma misooma qaama qalbii lammiileef hojjechuu danda'an jedhamee amanama. Faallaa kanaa mootummaan barsiisaa fi hojmaata jaarmiyaalee amantii keessa yoo seene mirga amantii sarbuu qofa osoo hin taane walitti bu'iinsa hamaa affeeruu akka danda'u seenaan addunyaa ragaadha. Mootummaan amantii takka ofitti qabee kanneen biraa yoo achi qabe loogii uumuu qofa osoo hin taane balaa affeera. Itoophiyaa sekularizim erga uumamtee as Itoophiyaan hariiroo amantii fi mootummaa bifa adda addaa sadiihiin geggeessuuf yaaltee jirti. Minilik irraa kaasee hanga bara Hayilasillaasee amantii fi mootummaan wal makoo turan. Amantiin mootummaa state religion ture. Kun ammoo walabummaa fi walqixxummaa amantii akka hin jiraanne godhe. Bara darguu ammoo faallaa sanaa deemame. Spirit secularism gubbatti tuqne hojiirra oolchuuf yaalame. Amantiin mootummaa irraa kan fageeffame qofa osoo hin taane mootummichi ilaalchi farra amantiis tarkaanfachiisaa ture. Yeroo kanatti
walqixxummaan amantii uumuu irratti fooyya'insi jiraatus walabummaa amantii garuu sarbamaa ture. Bara sirna EPRDF ammoo yaalii nugusootaa fi dargii keessatti godhame wal madaalchisuuf yaalame. Amantii fi mootummaan heeraan adda baafamanii ta'us seerri sun dhugatti hojiitti hin hiikamne. Mootummaan suduudaa fi lafa jalaan dhaabbilee amantii harka keessa naqachuun dantaa paartii aangoo harkaa qabuutiif oolchaa ture. Yeroo ammaa kanattis dhimmi hariiroo amantii fi mootummaa bifa haaraan ijoo dubbii ta'ee jira. Erga muummichi ministeera Abiy Ahmad gara aangoo dhufee hojiin mootummaa fi amantii bifa nama yaaddessuun walitti makamuu eegalee jira. Walitti dhufeenyi amantii fi mootummaa kun rakkoo akka hin uumneef gamanumaan seeraa fi sararri qabsiisuun barbaachisaadha. Anis kanumaaf yaada kana katabe. Amantii fi qabsoo Oromoo. Qabsoon Oromoo dhalootuma kaaftee dhimma seekulaariizimii walitti fullaafte. Kunis karaa sadiin tokkoffaa sirna qabsoon tun irratti finciluun eegalte kun mootii Hayilasillaasee mootummaa fi amantii walitti makuun loogiif hacuuccaa geggeessaa waan tureef qabsoon Oromoo ganamumaan dhimma kana mormuun ejjennoo mootummaa fi amantiin adda bahuu qaba jettu akka fudhattu taasise. Kana lammataa qabsoon Oromoo uummata amantii hedduu hordofu bilisa baasuuf waan kaateef seekulaariizimii fudhachuun tokkummaa ummatichaa yookaan koonistitaansii eegsisanii milkaa'uuf barbaachisaa ture. Hojiin seena qabeessi Jeneraal Taaddasaa Birruu fa'aa dheeratti korma tokko qalanii Islaamaa fi Kiristaana itti nyaachisan sun ilaalcha kanarraa madda. Seenaa Shinnigaa kan hoogganni ABO amantii wal fooyuu didanii waliin wareegaman sunis kanuma itti fufsiisa. Sadaffaa yeroo qabsoon tun eegalte yeroo koominizimiin addunyaa irratti olaantummaa argachuu ture waan ta'eef bu'uursitoonni qabsoo Oromoo hedduun manneen barnootaa keessatti yaada koominizimiitiin qaramanii seekulaariizimii dhugeeffatanii bahuudhaan mooraa qabsootti yaada san fidanii dhufan. Hayyoonni ganamaan qabsoo kana qaran gariin hayyoota amantiilee gama hundaa yookiin Sheek Bakrii Saaphaloo, Luba Guddinaa Tumsaa fi kan kana fakkaatan ta'uunis mooraa qabsoo Oromoo jaarmiyaa siyaasaa fi amantii wal dandeessifte akka deemtu karaa saaqeera. Kanaafuu qabsoon Oromoo dhalootumaanuu seekulaariizimii fudhattee waliin guddatte jechuun ni danda'ama. Garuu amna qabsoo kana keessatti amantii fi siyaasa jireenya wal madaalchisanii deemuun laaftuu hin turre. Rakkoon mudate tokko ispiriitii seekulaariizimii fudhachuuf yaaluudha. Sababni kana lama kana duraa hayyoonni yuunivarsiitii keessa dabruun qabsoo hoogganutti dhufan yaada seekulaariizimii maddi isaa koominizimii ta'een qaramanii waan bahaniif amantiin guutumatti siyaasa irraa akka fagaatu barbaadaa turan. Sababbiin lammataa uummanni Oromoo amantiilee garagaraa waan hordofuuf tokkummaa isaa eegsisuuf
jaarmiyaa fi hooggansi qabsoo amantii irraa hedduu fagaachuu qaba kan jedhudha. Yaanni kun hamma hoogganoonnii fi qabsaa'onni amantii isaanii calaqqisiisuu hin qabne jedhutti kan deemu ture. Ta'us mooraa qabsoo Oromoo seekularizimiin bifa saniitiin hedduu tarkaanfachuu hin dandeenye gara seekularizimii amantii fi siyaasa wal dandeessisee deemuutti dhufuuf dirqame. Sababni kanas haala qabatamaa ummatichaati. Qabsoon tun ummata baadiyyaa irratti kan hirkatte turte. Ummanni akkasii ammoo parsantii 100 amantii hordofa. Jireenya hawaasummaa fi dinagdee isaa amantiin kan wal qabateedha. Kanaafuu qabsaa'onni jireenya hawaasaa kana madaqfachuuf waan qabaniif amantii xireeffatanii fi irraa fagaatanii ummata hawachuuf gargaarsifachuu akka hin dandeenye hubatanii. Kanaafuu mala amantii fi siyaasa wal dandeessisanii deemuu qabatamaan barachuu fi hojiitti hiikaa dhufanii. Kanaafuu komiin garagaraa yeroon ka'us mooraan qabsoo Oromoo amantii fi siyaasa bifa madaalawaa ta'een wal dandeessiftee deemuu irratti kan milkoofte fakkaata. Inumaatuu akkuma federaalizimii biyya kanaatti akka hojii irra ooluuf shoora guddaa taphatte ejjannoo fi muuxannoon qabsoo Oromoo seekularizimii irratti qabatte heera mootummaa 1995 bahe keessatti seekularizimiin bifa ifa ta'uun utubaa biyyattii akka ta'u taasifamuu isaaf gahee guddaa taphatte. Goolabbii barruu kana keessatti dhimma seekularizimii ilaalchisee yaada rimeewwan ijoo ta'aniif muuxannoowwan addunyaa akkasumas dhimmichaan wal qabateen haala qabatamaa yaada rimee kun amma irra gahe isiniif ibsuudhaaf yaalee jira. Seekularizimiin utubaa yookiin piilarsii mootummaa ammayyaa keessatti tokkoffaa murteessaa akka ta'e hubachuun barbaachisaadha. Mirga lammiilee amantii fi fedhan hordofuu qaban kabajuuf, walabummaa dhaabbilee amantii eegsisuuf, akkasumas heeraa fi seera biyyaa tokko waliigaltee hawaasa biyyattiis social contract akka tumatu dandeessisuuf amantii fi mootummaa gargar baasuun barbaachisaadha. Gargar baasuu yennaa jennu garuu addaan kutuu akka hin taanes haa hubannu. Seekularizimiin amantii guutuutti jireenya ummata keessaa dhiibuu fi yaaluu akka hin milkoofne kan irra wayyaa amantii fi mootummaa adda bahanii garuu wal kabajanii fi walii tumsanii deemuun murteessaadha. Seekularizimii jechuun amantii jibbuu yookaan busheessuu osoo hin taane amantiilee hunda mootummaan adda baasanii walqixa kabajuu fi hirmaachisuun akka ta'e haa qalbeeffannu. Keessattuu biyya akka teenyaa kana amantiilee hedduu fi seenaa loogii fi cunqursaa qabdu keessatti seekularizimiin amantii fi mootummaa adda baasanii mirga lammiilee eeguuf qofaaf osoo hin taane sirna ummataa sabdaneessa ta'e wal dandeessisanii bulchuun daayivarsitii manaajimentii akka ta'es hubachuun qabna. Adeemsi as kaluu kana qondaalonni biyya bulchaa jiran mootummaa fi amantii walitti makuu eegalan kun gamanumaan qeeqamee seeraa fi saraa akka qabatu gochuun dhimma murteessaadha. Tiruun bulte lafee taati akkuma jedhan wanti har'a akka tooftaa yeroo yookiin shorti term tactic fayyadamnu
dhibee hamaa yookiin kaansar yeroo dheeraa uumuu waan maluuf qondaalonnis haala itti jiran dhaabbatanii laaluun karatti akka deebi'an dhaamsa koo gamanumaan dabarsuu barbaada. Wabiilee dhimma kanarratti dabalataan dubbisuu yoo barbaaddan kunoo piikchara asirra isiniif kaahee jira hanga dhumas